Mee cost of goods sold wajjin calculate haa goonu. Cost of goods sold. Cost of goods sold kana calculate gochuudhaaf jalqaba information nuti beekuu qabnu yookiin immoo information nuti adda baafachuu qabnu ni jiru. Information nuti cost of goods sold calculate gochuun duratti beekuu qabnu inni jalqabaa information nuti beekuu qabnu inni jalqabaa beginning inventory beekuu nurra jiraata. Yookiin immoo beginning inventory qabaachuun nurra jiraata jechuudha. Yoo kaampaaniin kan hojii keessa ture yoo ta'e isa kana qabaachuutu nurra jiraata. Inni lammaffaan purchase qabaachuu qabna. Purchase kan yoo jennu gross purchase dha. Gross purchase ta'uu mala isa beekutu nurra jiraata. Yoo gross purchase qabaanne inni sadaffaan immoo purchase discount adda baafachuu qabna. Purchase discount information kan beekutu nurra jiraata. Purchase discount kana beekutu nurra jiraata. Inni arfaffaan purchase return and allowance beekutu nurra jiraata jechuudha. Inni shanaffaan kan beekuu qabnu yookiin immoo information nu gargaaran kan nuti fayyadamuu qabnu inni shanaffaan transportation dha. Transportation in as biratti wanti isin beekuun qabdan terms of transportation adda baafachuu qabdu jechuudha. Terms of transportation eenyuun of destination dhamoo of destination fi of shipping beekuun isinirra jiraata. Of destination fi of shipping ta'uu isaa adda baafachuutu isinirra jiraata jechuudha. Maaliif of destination fi of shipping yoo ta'e transportation cost of goods sold yeroo calculate goonu dhiibbaa qaba jechuudha. Yeroo kam transportation cost of goods sold keenya yeroo calculate goonu itti fayyadamu yoo of destination ta'e immoo of shipping yeroo ta'e kan jedhu of destination fi of shipping gargar baasuun isinirraa eegama jechuudha. Ittaane inni dhumaa ending inventory qabaachuutu nurra jiraata jechuudha. Ending inventory qabaachuutu nurra jiraata. Information kana eega beektaniin duratti information kanneen jahan gaafa adda baafattaniin boodatti cost of goods sold hojjechuun yookiin immoo herreeguun baay'ee salphaadha. Kanaaf mee ittaane cost of goods sold statements of cost of goods sold yeroo dalagnu jalqaba beginning inventory keenya beekuu qabna. Kanaafuu beginning inventory keenya amount wayiiti. Ittaanee add jennaan add purchase as biratti haa barreeffannu less purchase discount kanarraa hir'isuu qabna. Ittaanee purchase return and allowance as biratti hir'isuu qabna. Dhumarratti purchase irraa purchase discount purchase return akkasumas purchase allowance hir'isnee kan nuti argannu net purchase arganna jechuudha. Net purchase keenya as finnee iddoo tanatti haa kaa'annu. Net purchase kanarratti immoo waan biraa ka dabalatu jira. Innis add transportation in asirratti daballa. Gaafa asirratti daballu dhumarratti wanti nuti argan cost of goods purchased arganna jechuudha.
cost of good purchased arganna. Net purchase eda'u transportationii cost of good purchased arganna jechuudha. Ishii kana asittan barreeffannaa jechuudha. Cost of good purchased. Tarii ishee tan as bira finne cost of good purchased as bira finne as birattan barreeffanna. Cost of good purchased. Ittaane cost of good purchased, cost of good purchased eda'u beginning inventory maal nu kenna? Kana lamaan yoo walitti daan cost of good available for sale arganna jechuudha. Beginning inventory eda'u cost of good purchased kanu argannu cost of good available for sale jenna. Ishii tan asittan barreeffame jechuudha. Dhuma irratti kanarraa less ending inventory irraa hir'isna. Cost of good available for sale irraa ending inventory kenna. Yeroo hir'ifnu dhuma irratti wanti nu argannu cost of good sold. Cost of good sold arganna jechuudha. Cost of good sold meeqa ta'a? As birattan amount wayii nu ta'a jechuudha. Haala kanaan cost of good sold qopheessuu dandeenya jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa.